salaata hin salaatu, qur'aana hin qara'u, rabbii isaa hin kadhatu, arraba isaatiin zikrii hin godhu. Eeganaa yeroo dhukkubni mukaa'oo dipireeshinii isa qabdi, yeroo cinqiin isa tuyxe, yeroo dhiphinni isa tuqe, ija namaatiituutu na jira, sihirii na godhamte, haasidaatuutu natti heddummaate, mee sheeka tokko naa yaama haruqiyaa qur'aanaa narratti qara'u akkana ja'a. Cinqiin si tuyxeef, mukaa'oon si tuyxeef, dhiphinni si tuyxeef, ija namaatiituutu si tuqe yookaanuu histiituutu si tuqe jechuu miti. Waan rabbi irraa fagaattee fi dhukkubni kun si tuqe. Wanni si barbaachisu ati ruqiyaa odoo hin tahini tawbaatuutu si barbaachisa. Tawbaa qulqulluu taate gama rabbii deebi'u. Rabbiin jalla jalaalu rabbi maal jee? فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تنا الردور ذكري تكوجل الليل رابر. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تجد سن ذكري سنهاك أبن. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.